Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaati an obboleessa Hussein Hajji Gishuu jedhama. Ganda Aanoo irraa Aanaa Abdullaarraa. Hiikaa kana inni taadhaan ajajanneeti jennee osoo salleen beekii osoo illee beekine inni taadhaan ajajamee haadha dhumnee tarkaanfachuudhaaf as geenyeerra baay'ee galatoomaa akkanatti nu hujuudhaaf ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa ani maqaa chaanaalii Ashaan Dekkaditu jedhuu fi maqaa ijoollee keenya biyya alaa jiraniif haga ammaa nu jajjabeessaa turani. Isinillee bifa kanaan Hussein meeshaa kana maatii isaatti ajajee maatii isaanii mootu haala dhaqaa fuudhatee meeshaa kana isinillee sapiraayisii keessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaan kafnee kabajamtoota daawwattoota Ashaan Dekkaditu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii fi akkuma kanaan dura barame meeshaa farnicharii fi akkuma san meeshaalee mana keessaa hedduu meeshaalee mana ciisichaatii fi akkuma immoo saaloonii keessaa babbareedan hedduu qabannee dhufne jechuudha. Kanaaf meeshaan obboleettii keenya nama lamaa qabannee dhufne. Inni tokko meeshaa obboleessa keenya Hussein. Dhalataa Dodolaati. Warra Dodolaati miti. Egaa Aanaa Dodolaati. Aanaa Dodolaati. Ganda Aanolee jechaa jiru maatiin dhufanii as duuba keenya kanatti argamu. Inni biraa immoo meeshaa obboleettii ta'e maqaan isii Heeluwaa maatiin maqaa biraatiin beekaa maqaan isii tokko Heeluwaadha jechuudha. Isheen immoo akkuma san ijoollee gindhiirii jechaadha. Dhalootaan ijoollee gindhiirii jireenyaan immoo yeroo ammaa kana Maraaroo jechuudha. Har'a meeshaan kun lamaan kana lamaa al tokko geeggeeffama jechuudha. Isaan kana keessaa immoo maatiin obboleessa keenya maqaan isaa Hussein jedhamu immoo dhufee dolaaba kana biffee kana algaa fi akkuma san immoo tasriyaa tokko nurraa fuudhuuf dhufanii jiru jechuudha. Asii makiinaan dhaabbatee jira. Kanaaf amma isaan keessaa maatii isaanii keessaa nam tokko dhufee meeshaan kun akkamitti akka ajajamee fi eega ajajamee meeshaa kana dhufanii arganiin booda immoo maaltu akka isaanitti dhagahame dhufanii yaada nu kennu jechuudha. Isin keessaa nam tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaati an obboleessa Hajji Gishuu obboleessa Hussein Hajji Gishuu jedhama. Ganda Aanoo irraa Aanaa Dodolaarraa. Hiikaa kana imnataadhaan ajajanneeti jennee osoo isalleen beekii osoo walilleen beekine imnataadhaan ajajamee haadha dhumnee irra tarkaanfachuudhaaf as geenyeerra baay'ee galatoomaa akkanatti nu hujuudhaaf ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa ani maqaa chaanaalii Ashaan Dekkaditu jedhuu fi maqaa ijoollee keenya biyya alaa jiraniif haga ammaa nu jajjabeessaa turani. Isinillee bifa kanaan Hussein meeshaa kana maatii isaatiif ajajee maatii isallee mootu har'a dhaqaa fuudhatee meeshaa kana isinillee sapiraayisii keessan jedheeni haala kanaan isaan affeeruu isaaniitiif maqaa chaanaalii keenyatti isin galateeffadha jechuudha. Isinillee dhuftanii haala kanaan nurraa fudhachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isinillee nu qopheessitanii nu eeddanii imnataa nu guuttanii makiinaa nu qopheessitanii nu eeddanii nu tarakkabuudhaaf baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa mee fakkeenyaaf ijoollee biyya alaa jiranii fi dhaamsa maalii dabarsitu yeroo tokko tokko mudannoo adda addaatu jira. Abbaa tahee maatii isaanii tahee akkuma san immoo abbaa manaas tahee yeroo ifaajee isaanii irraa mallaqa ergisiisanii tokko yaada isaanii galmaan osoo hin gahin lammaffaa immoo waan adda addaa sii goona hin beektaree atillee nama yaada adda addaa keessa jiru ollaa keessanittis taatee adda addaatu jira jechuudha. Namoonni bifa sanii miidhaman jiru namoota bifa jiranitti miidhamaniif maal dabarsita maal gorsita ifaajee kan kee immoo achii fide sana guutumaan guututti maatitti ergite isaan akka fayyadamte haa fayyadame ati gaafa galte immoo harkuma isaaniitti deebii jettaa immoo mee dhaamsi ati sagacarraa kanaan ijoollee biyya alaati jettu. Kun hin beekamu wal keessa jira. Maatii tokko kan ijoollee asii biyya Arabaa deemtee irraa nyaatee miidhutu jira. Tokko kan ijoollee tokko kan warra ijaaree ka'ee deebitu jira. Ijoolleen biyya Arabaa tokko kan warra illee ijaartee deebitee ofillee ijaartutu jira. Tokko tabubbichaa ijaartee warra illee gattutu jira. Waan kana ta'iniif nu kabajaadhaan waan walii qabnuudhaaf innillee imnataadha achi ajaja jedhee nu himee isin beekuu hin dandeenye egaa inni nu himeetiin ifaajee isaa san hin balleessinu dhumnee kabajaadhaan taqaballeera. Waan kana ta'e warri ijoollee biyya Arabaatii qabu yoo danda'ame imnataa warri isaa qabaatu warri isaallee ajajuufii danda'a. Yoo imnataa warri isaa kan qabne deebitee ofuma ajajattee akkanatti irraa fudhachuu qabdi. Ani baay'ee gara meeshaa kana qofaan osoo hin ta'in wanni ani yaada as keessatti isin dabarsuu barbaade jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Baay'ee ani dhimma meeshaa qofaanii miti. Ifaajee isaanii guutumaan guututti yeroo isaan kasaarantu jira jechuun fakkeenyaaf isin maallaqa inni ergite inni asii jiinsii jijjiirata jechaadha. Inni asii jaakkeetii jijjiirata. Isin asii biyya hin baasanitti dararamti inni mudannoo adda addaa dabarsiti. Namoonni akkasii sun immoo ta'uu hin qabu asumaan immoo isaan sanillee akka maatiin suni uffatanii wal sirreessitanii dafqa isinillee wayirra oolchitaniif kan jiru dhaamsa kana dabarsuu barbaadeeti yaada nu kennitaniif guddaa galatoomaa isin jaalladha ulfaata. Maayikii nu kennitan.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana yaada bareedaa nuu kennan jechuudha. Maatiin keessan yoo isin meeshaa kana haala kanaan isin keessummeessanii isin hojjetuu danda'an hojjisiifattaa itti aansuudhaan immootu namni maatiin keessan amaanaan keessan galma hin gahu yookiin immootu guutumaan guututti walitti naa qabuun hin ulfaata kan jettan yoo ta'e immootu akkanatti ashaa hin jirtu bira dhuftanii haala kanaan taphattanii jechuun waan irraa filatamaatti jechuudha. Ammaan ashaan gatii meeshaalee kanaa tokkoon tokko isiniif himti ani immootu kaameraamaanii ta'uudhaan isin wajjin ture jechuudha. Ayyee daawwattoota keenyaa Kadir yaada maatii wajjin isin ibsee ture. Amma kallattimaan meeshaa gatii isaa isinitti hima. Haga dhuma viidiyoo keenyaa hojii turuudhaan share like subscribe gochuun irraanfatina isin jenna daawwattoota keenyaa meeshaa kan hundaayyuu gatii isaa daddaffiidhaan isinitti hima akka viidiyoon isinitti hin dheeranne. Asirraa isin eegala biffee kanarraa biffee kana akkuma argitan kana meetira kamsaadha daawwattoota keenyaa kana fakkaata balbala jalaa kana masaaba lama guddaa qaba daawwattoota keenyaa balbala jalaa lama guddaa qaba. Gubbarraa immoo balbala sadii qaba akkuma argitan kana gatiin biffee kana yeroo ammaa kanatti qarshii 35,000 daawwattoota keenyaa asitti immoo dolaabatu jira. Meeshaa kana asirratti gatii gisee ittiin ajajamee osoo hin taane gatii amma achi ittiin hojjetamuu danda'udha kan isinitti himu. Danuu biratti ajajamee turee jira gatiin isaa dabalee jira waan ta'eef daawwattoota keenyaa asitti immoo dolaaba abbaa balbala afuriiti akkuma isin argitan kana asitti walirratti qollofama. Keessaatti masqayaa qaba daawwattoota keenyaa jalaan masaaba afurii fi gubbaan tadarraabiin hedduu dheeraadha waan ta'eef isin banuu hin danda'u. Kana fakkaata daawwattoota keenyaa gatiin isaa yeroo ammaa kanatti qarshii 35,000 yeroo usiyyaan ajajatutti 30,000 hojjennee fi jirra jechuudha daawwattoota keenyaa. Asitti immoo akkuma argitan kana algaa qaba algaa taappiseerii qabu qaba jechuudha daawwattoota keenyaa firaasha irra jira. Algaan kun gatiin isaa qarshii 29,000 taappiseerii qaba waan ta'eef jechuudha daawwattoota keenyaa. Itti aanee mootiyyoo kumudinoo lama qaba akkuma argitan kana immoo asumaan isiniitu muraa firaasha qaba jechuudha. Firaashni kun gatiin isaa qarshii 10,000 yeroo ammaa kanatti daawwattoota keenyaa. Kan itti aanu mootu algaan kun tokkomaa garaagarummaan isaa asirratti kun mukaan hojjetame sun immoo taappiseeriidhaan hojjetame inni fedha abbaa irratti hundaa'a malee garaagarummaa wanta fidu tokko hin jiru jechuudha daawwattoota keenyaa. Gamaa gamanatti akkuma argitan kunillee kumudinoo qaba. Firaashni hin ajajamne daawwattoota keenyaa. Inni kunillee qarshii 29,000 daawwattoota keenyaa. Share like subscribe gochuun irraanfatina viidiyoo like godha daawwattoota keenyaa. Asitti illee dolaabatu jira. Dolaabni kun dibaa qalamiintu akkuma ajaja abbaatiin garaagarummaa qaba malee tokkuma jechuudha daawwattoota keenyaa kun homaa garaagarummaa hin qabu. Balbala afur kunillee masaaban isaallee kun kana fakkaata daawwattoota keenyaa. Kunillee qarshii 35,000 tokkuma dheerinni isaa waan ta'eef daawwattoota keenyaa. Kana fakkaata meeshaan amma isin agarsiisaa jiru kun algaan kunii fi kun ka heluwaati daawwattoota keenyaa. Kan mootiyyuu Huseen garasitti isin agarsiisee jira abbaan meeshaa ofii garagaratti akka laallatuuf jechuudha daawwattoota keenyaa. Asitti immoo akkuma argitan kana biffee qabdi heluwaan biffee kalaarii diimaadhaan dibamee fi jira isiidhaaf. Kun akkuma argitan kana kalaarii diimaadhaan bal'inni isaa tokkuma karee fiti kunillee keessatti immoo mukatu gali akka fedhii abbaatiin isiniin jedhee jira. Akka isaan mootu mastaawatiidha kun lafa jira jechuudha keessa hin daraddaramne. Jallisallee kana fakkaata. Asitti kulfii qaba daawwattoota keenyaa hedduu bal'aadha garaachisaa meeshaa guddaa kaa'uudhaaf ni mijaa'aa jechuudha daawwattoota keenyaa. Gubbarraa masaabaa tokko tokkoo fi jalaan balbala qaba jechuudha akkuma isin argitan kana kulfii qaba. Kana fakkaata masaabaa qaba. Gatiin isaa kunillee qarshii 35,000 daawwattoota keenyaa. Mukaan hojjetame madaddaraan isaa isiniin jedhee jira. Isa ajaja keessan irratti isin waan barbaadan ajajuu dandeettanii. As keessaa immoo meeshaan barbaadan yoo jiraate screenshot gootanii kan barbaadan nutti erguu dandeettanii. Warri meeshaa isin booda ajajachuu barbaadan immoo lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 977 69 66 50 jechuudhaan imo WhatsApp telegiraamii qabna daawwattoota keenyaa. Akkuma argitan kana asitti mootiyyuu direesingiitu jira. Direesingii teessoo qabdutu jira jechuudha daawwattoota keenyaa. Isin durallee ni beektanii yeroo hedduu haala kanaan teessoo wajjin dizaayinii isin barbaadanii isin hojjetaa turre. Kun akkuma argitan kana gamanaan masaaba sadii qabdi. Direesingiin tun ta'uu Huseen jechuudha. Huseenii adda addaan isin baasuu barbaadetti kun asilleen akkanatti akka argitan kanatti masaaba qabdi. Asin immoo akkuma isin argitan kana masaabatii qabdi jechuudha daawwattoota keenyaa. Teessoon isillee kun haala kanaan akkuma ajaja isaatiin hojjetamtee fi jirti. Gatiin isii yeroo ammaa kanatti qarshii 18,000 daawwattoota keenyaa. Heluwalleen direesingii xiqqoo qabdi jechuudha daawwattoota keenyaa. Kunoo masaabaa guguddaa sadii qabdi jechuudha heluwa teessoo hin qabdu akkuma ajaja isiiti jechuudha daawwattoota keenyaa. Gatiin isii qarshii 14,000 xiqqoodha waan taateef daawwattoota keenyaa. Kana fakkaata share like subscribe gochuun irraanfatinaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deemnu nagaan nu tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.